أكذبه؟ سنة إيه الراس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروانين الرادو بچو ديمو قابسو الدبلسوما أوروموتيمو قابسو أو بيديوتو أورومو غامتو كما في داجير. قابسو الدبلسوما أوروموتيمو قابسو أو بيديوتو أورومو تكما دتياما جيرا. That is kuni arra program khiyya gana wanin dubbadhu program anin dubbadha jechu akkanuma lafa khaya dhufe wachu qabso OPDO yoka badadinati mo qabso adabilisumma oromo yoka shane dhatu oromo gama tokkumma fida jechu khana lalu de marra khana walillalla qabson bilisumma oromo da bara dibba khuda sagali fi جهاتمي سجل جيا خدا لما فاقو يا خدا لما مكان الدبلي سما أورمو جوهن داوي جيا تكوفا يا تكوفا بردي بخدا سجلي في ترباتم in 1970 وراني بلي سما أورمو دا لفقد دابي جاران أبا غدافان وابو جتشو دا مقامو غافته جتشو بردي بخدا سجل torbatam ji'a tokkoffaa guyyaa tokkoffaati waraanni bilisummaa Oromoo hiddaan gad dhaabbate guyyaa addi bilisummaa Oromoo jaaramte san garuu waboon dhaabbate guyyaan waboon eebbifamee addunyaa irratti beekamee jechuun maqaan waraana bilisummaa Oromootiin guyyaa sana eebbifamee jechuudha achii jalqabee hanga irraa OPDO bara 1900 fi 90 takka تكاو غرتي سديتمي في تربة جارمتي مو الدبلسوما أوروموتو أمة أورومو جما سياساتين جما إيكونوميتين جما دين الجين جما هدنتا ألاتين الدبلسوما أوروموتو أمة أورومو غرتو كم ياما جيرمو دابا جارمي OPDO ترخنا ربرارين FG جيرخناتو أورومو غرتو كم ياما جيرا هذا برنامجنا نتحدث عن ذلك اليوم كوني برنامج خينيا غيا رانتنا إرتها سوينا كن سجلي بسونات قبين كينيا كنا فكاتا غارة أدي بلسما أورومو أرى خيست تجزي تكمان أورومو على كيسوك أبدوخانا خيست مالتو إسرع إفاديم أدي بلسما أورومو مال فكات مسينسو تافي دبلون نيسا مال أمتا خيسا فجاسا جيران كرا بداديناتين جارميني بدادينا أرانتنا أوروميا خيست مال فكات جما أنغول جيروتين جما غرتيتين جما بيا ميسو منفولدرو تركام فتشيسو أورومو تكم سوني ولفدو دينن أورومو ورين أمة أوروموت إيجي فتي إرتي دولاتو رجعبسو ورين أمة أورومو برد إبافي وقبرون فتني أمة خانت أماسا ترن قدسا جيرمو أمة أورومو خرقرتو كماتي نفتي باسا جيرا أهلالو أكم جنة لالة جاتشو كان رتي ناسوا أما خوني أكا فدي براديناتي سناسو أكا فدي شنيتي سناسو akka ummanni Oromoo tahuu qabu akka isaa yeroo kana tahuu jiran irratti naasawaa jechuudha kan hubachuu qabdan ummanni Oromoo har'a keessa barbaachisu tokkummaa fi gamtaan walitti dhiyaate kutaa fi naannoon gosaa fi amantii fi kanaa wal fooyuu dhabee gara tokkummaatti tarkaanfachuutu uummata Oromoo irraa eegama akkuma badhaadhinni yeroo dura lafaa ka'e ja'anitti فكينياف لما مقرساتي في أبي أحمد وانجان أورومون تنزانيان أسين با أفريكا خنا خيسة هنده بكيو فتاتيت جرت لفتي أورومون إرقوبتو هندي أورومون نتوانتي قوتنا الإفني بيا قدتي دافي إثيوبيا قدتي دافي تقوم أورومو جبيسيني أورومون
under umbrella Oromoo jalatti namuu akka jiraatu ja'aniiti kana komishaana nu godhaa turanii jechuudha. Addi bilisummaa Oromoon daangaan qabdu lafti Oromoon irra qubattu cufti Oromoodhaa je'eeti gaafa durii saniin nu dammaysaa turan. Wanni sun hundi har'aan tana bakka jirti kan badhaadhinni juusunoo bakka jira. Badhaadhinni mudhii isaa hidhateeti qabsoo isaa cimsee aangoo isaa qabachuuf jabaatee marxoo isaa hidhatee ciniinnatee diina lamaan wal dura dhaabbachaa jira akka bifaan agarrutti. Diinni lamaan inni dura dhaabbachaa jiru diina sadii dura dhaabbachaa jira. Diina tokko ha aangoo isaa barbaadu. Diina tokko ha ummata Oromoo nyaachuuf diinni lama ha ummata Oromoo nyaachuuf ce'u. Diinni tokko ha aangoo isaa isa bakka sanirraa kaasee maqaa Oromootiin achi qabachuu deemu kanarratti qabsaawaa jira jechuudha. Sunis shaneedha. Diinni lama ha qabeenya ummata Oromootii fi ummata Oromoo nyaachuu deemu badhaadhinni itti tarkaanfatee itti jabaatee marxootti hidhatee hudduun isaa qullaa taatu ha if duuban laalle. Waraana cinaachaan isa darbamu jiru ha hin laalle Amaaraa fi Tigreedhaan wajjin qabsoo godhu jira. Addi bilisummaa Oromootis kaayoo isaa ta ganama tan kalee isa ganama Oromiyaan ni bilisoomti jee ummata Oromoo irratti dammayfachaa ture. Alaabaa isaa qabatee dargaggoo isaa eebbifachaa leenjifachaa tokkummaa isaa jabeeffachaa diina kaleessa ummata Oromoo fixaa ture OPDO. Diina kaleessa ummata Oromoo Tigreen meeshaa godhattee fannisaa ture, ajjeesaa ture, kan gataa ture. Ummata san Oromoon irraa kaasanii idinumaahu Itoophiyuma guutuu qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin jiraachisuudhaaf kanaaf qabsaawaa jira jechuudha. Jari lachuu dhugaa qaba. Jari lachuu haqa qaba. Badhaadhinninis ummata nuti Oromoo je'ee lafaa ka'ee ummata Oromoo qofa kophatti harka qabatee paawuraa sunuu harkaa qaba. Oromoon nu beeyti, alaabaa teenya beeyti, kaayoo teenya beeyti, tarkaanfii teenya beeyti, injifannaa keenya beeyti, dhabuu keenya beeyti. Nuti Oromoo, nu saba tokko, bahaa dhihatti, kaabaa kibbatti, Oromoon tokko. We are one. Kana qabannee lafaa kaanee Oromiyaan Dimokiraatik Riippaabilikii Ummata OPDO fi Amaara irraa balleessinee maqaa adda bilisummaa Oromootiin kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa irra ziggoona jeeti qabsaa'u jira jechuudha. Bareedina. Keeysi isaa maal fakkaata garaa addan dhoosin. Dubbiyoo garaa adda baqaysite waa hedduu keessa jira. Tokkummaan Oromoo arma keeysan maal fakkaata? Jattee ogguu laaltu waan hedduu sishoorar keeysaatu keeysa hedduu jechuudha. Tana hunda maalii fi osoo beeynuu sareen hubaa wajjii jette jaan. Ummanni Oromoodhaa gaafa Minilikii fi Haile Sillaasee gaafa dur himan san gabrummaan gaafa san irra horte hatta al'aana still now akkasuma jiran harqoonni akkasumatti irra jira. Jijjiiramni tokko isaaf hin dhufne. Qaceelfamni tokko isaaf hin dhufne. Abdiin tokko wanni akkana fuula qabatee akka qalameetti akkana hudduun isaa qulla. Duydi duubni isaa qulla. Abbaan fedhe bakkuma fedheen seenee waraanee waan isaa nyaata. Abbaan fedhe bakkuma fedheen seenee caccabsee waan isaa nyaata. Badhaadhinninis sabaa saboonni Itoophiyaa walqixa. Yoomiyyuu tokko tokkorran caalchifnu. Kaayoo keenyatti Oromoon ka qabsooyteef janii gurra sinaqan. Oromoon ka qabsooyteef Itoophiyaa guutuuf qabsooyte malee ifiif dimokiraasummaa biyya tana keessatti paawura qabattee abbaa biyyaa taate saba biraa gabroomsuu, saba biraatti dhaadachuu, saba biraatti bobba'uu miti. Oromoon ka qabsooyteef Itoophiyaa guutuu jechuu kanatti amananii jechuu. Kuni kaayoo Abiyyi Ahmed deemuu. Kuni kaayoo Abiyyi Ahmed deemuu jechuu. Kaayoon Abiyyi Ahmed deemuun kana fakkaataa jechuu.
Garte? Ummanni Oromoo jidduma tana lafa jira. Ummata Oromoo kana shaneen isaaf jecha namaa wal lolti. Abiyyiin faan isaa jecha namaa wal lolan. Jidduu tana jiraa jechuudha. Abiyyiinis shaneen irraa eega. Shaneenis abiyyi irraa eegdi. Ummanni Oromoo amma nuti jidduu tana jirraa jechuu garte. Meenyu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meenyu nurraa eega. Shaneenis nu nyaachaatuma gartee leenca tokko haa bafloo jiifate. Bal leenca ogguu bafloo jiifate. Leencuma tokko qabee jiifataa waraabesee dummaatee dhufee irra ari'ata jechuudha leenca kana. Amma ogguu isa irra ari'ate waraabesee kun daqiiqaa takkatti bafloo kana ciree fixaale kun leenca kana ari'aa deebi'ee kutataa leenca ari'aa akkas ta'e addi bilisummaa Oromoo. Maaliifi kuni maaliif akkas ta'e jettee ajandaa if danda'e. Addi bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessaa baheeti shanee ta'e. Shanee keessaa baheeti naannoo gale. Naannoo keessaa bahee gosa irra galee jechuudha. Gosa gosaan damma isaa jaaniiti amma dabballoota keenya. Ummata jajjaboo warreen gartee populaara warreen nama hedduu qaban warra akka jaalle caffeeraamis kana ganda jaara Harargeenis marroo ummachuu qabdi. Arsiinis marroo ummachuu qabdi. Shawaanis marroo ummachuu qabdi. Namuu marroo ummanne Finfinnee wal geenyee wal dhooyinaa jechuu akkana. Hummaal fidamaayyi divided biyya adda qoodeeti. Ummata kana addaan facaasee an akka Harargeetti lolaa dhufeere anis marruma kiyyaan achi kaayuu barbaadere. Arsiinoo ilmisi koomandoo marroo saatichi geessuu fedhaa jechuu. Ilmasi koomandoo gartee ilmasi koomandoo ustaaz achi geessuu feete arsiinis namuu achi geessuu barbaada. Gartee wanni kun tokkummaa fidaa tatanaa walit dachaana. Tatanaatis bal'inaan itti deebinaa jechuu. Amma nuti rakkinni harkaanuu qabu shaneedhaa fi shanee tana keessatti Jowaar Mohaammed Faat arma keessa na'inee kaafaawot asuma jala na'in amma warruma kilaashii hin deemu. Gartee Jowaar faanii isaan harka rabbii eeggatan yoo fedhan kabalanii hidhagguuran yoo fedhan hidhaarraa gayyaasan yoo fedhan ala gallakkisan yoo fedhan alarraa qaban kuni gartee kuni rahmata rabbii keessa jira jechuudha. Kun warra dilii hin qabne maasiyaan qaban isaan maaliifi rahmata rabbii keessa jiran kanneen tokkolleen isaanitti hin ergamne jechuudha. Shaneenis isaanitti hin ergamne abiyyiin faanii isaanitti hin ergamne. Amma nuti warri firraa sodaachaa jirru warra lubbuu dhufu kana. Warri lubbuu dhufu shaneedhaa fi abiyyiidha. Abiyyiinis gaafii Oromoo numa du'a malee isiniin deebisu. Numa du'a malee gaafii Oromoo ciccitee dhabama malee. Yoo shaneen Finfinnee tana weerarte qofa